Fayyisaa barbaaduuf fayyina barbaaduun tokko. Nuun yeroo ammaa kana amanaa yeroo ammaa dhukkubatti fayyuu, kaleetti fayyuu, sammuutti fayyuu, dinagdeetti fayyuu fiiga malee fayyisaa isa ta'e Yesuusin barbaaduu miti. Persentii caala yoo qorattan maaf dhufte yoo daa'ima koo dhukkuba maaf dhufte yoo mee har'a Yesuusin argeen galee nama dhufe hin argattan har'uma yoo gaafattan nama muraasa ta'a. Har'a mee Yesuusumaan argee galuun qaba. Har'a Yesuusumaan baree galuun qaba namoota hin argattan. Faayidaa Yesuus irraa argamu barbaadu malee Yesuusin hin barbaadan hin jedhu. Akka nama loomii tuutee galu. Loomii nami qola isaan barbaadu yoo geessota fayyaa ta'e malee. Qola isaan barbaadu nami loomii. Shee keessaa barbaadu. Shee keessaa dhumnaan hin gata. Mitire. Amma muuzii qola isaan barbaadu. Yoo nami qola isaa jimbujjuu godheeffatee nama takkee nyaata argitanii irraa qujjisee miiceeti qola isaa hin gata. Namoonni Yesuusin akka itti fayyadamuu barbaadan jiru. Waanuma isarraa argamu eebba isarraa argamu qofa kan barbaadan isa kan hin barbaanne. Namoota baay'ee jira bara. Yoo daa'imni koo naa fayyite nan amana. Yoo inni gaa'ela naa kenne nan amana. Yoo inni makiinaa naa kenne nan amana. Laaliga makiinaan hin dhufu taanaan bara baraan Yesuusitti namanuu jedha namni sun. Yesuusuma wajjin waliin argu jechuudha. Egaa fayyina caalaa fayyisaa yoo barbaadde fayyinni suma kee jira. Ilaa dhaggeeffadhaas amantii nama gargar baase malee Yesuusuma sana yoo barbaadde isa barbaaddu sana keessa jira.